akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa har'a kan laallu dubartiin sin jaalanne amal akkamii mul'ifti. Qophiin har'aa kan dhiirotaas ta'u garuu dubartoonnis yoo dhageeffattan gaariidha. Sababni isaas dubartiin obboleessa qabaachuu dandeessi, hiriyyaa qabaachuu dandeessi. Yoo obboleessi keessa miidhame, yoo hiriyyaan keessa miidhame argitanii gorsuu murteessaadha jechuudha. Kanaafin dubartiinis isin fayyada. Dhaggeeffadhaa, sagantaan ka dhiiraa haa ta'u malee jedhee jechuudha. Yeroo tokko jaalala eegaltanii namni jaalala keessa seenee jaalala wajjin eegale jaalallee lamaan waggaas turanii yookaan waggaa 2-3 turanii yookaan ammoo ji'oota baay'ee dabarsanii girlfriendiin kee si jaalachuu dhabuu dandeetti, si jaalachuu dhiisuu dandeetti. Atammoo waan itti wallaaltee sila maal ta'e waggaa haganaa wajjin turre jirra maaliif akkas taati jettee haalli isii sii galuu dhabuu danda'a jechuudha. Sila osoo na jaalattee waan akkana hin gootu. Waggaa 4-5 wajjin turtanii osoo na jaalattee waan akkana hin gootu jettee itti mufattaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin tuni rakkina wayii qabdii jechuudha. Waggaa baay'ee wajjin teettanii amaloota armaan gadii kana qabaatte. Dubartiin sin jaalanne tokko mallattoo akkamii mul'ifti? Dubartiin sin jaalanne tokko waggaa baay'ee wajjin dabarsite akkamitti beekuu dandeetta? Tokkoffaa sittin dhiyaattu yookaan ammoo ofitti sin dhiyeessitu. Kana jechuun maal jechuu? Maatii, hiriyyaa kan kee yookaan ammoo itti dhiyaattee beekuu uf hin beeksiftu jechuudha. Tokkoffaa dubartiin sin jaalanne mallattoon isin mul'iftu. Lammaffaan sin dhageettu. Sin dhageettu jechuun yeroo dubbattu jettee sin dhageettu jechuu miti. Waan wajjin dubbattanii waan wajjin haasoftanii yeroo keessan itti dabarsitanii akkan hin godhin kanan godhin sun haa goonu waliin jettan waan ati jetteen hin gootu jechuudha. Waan ati jetteen waan waliin dubbattan an kan hin jaaladhu kanan godhin kaat jettuun isii gootu agarta. Kana osoo godhu baattee kaat jetteen suni borganama lafa kaate isiin waan sun raawwachaa jirti jechuudha. Yaada keetiif bakka hin qabdu. Dubartiin sin jaalanne tokko waan ati jetteen sirraa dhageettee si dhageeffachuu dhiisi yaaduma ati kenniteefitu yeroo hin qabdu jechuudha. Kanaafuu sin dhageettu jechuudha. Dubartiin sin jaalanne tokko osoo si jaalattee osoo ka ofiiyyuu hin jaalanne taateesiin si gammachiisuuf jecha waan sun godhuu dandeetti jechuudha dubartiin tokko. Garuu yoo kasin jaalanne taate waan wajjin dubbattanii ati itti himtee yaada kennitee fi kan amma boodaan barbaadu jetteen deebitee isii gootu agartaa jechuudha. Ka sadaffaa dubartiin sin jaalanne tokko of qofaaf yaaddi. Kana jechuun maal jechuudha? Maallaqa yoo argatte of qofaaf yaaddi. Maallaqa argannaan nuufiin jettu anaafii jetti. Yeroo tokko wal affeeruunis ni jira. Isiin yoo ka dalagaa qabaattu taatee yookaan ammoo ati ka dalagaa qabaattu taate yeroo hunda ati maallaqa baasuun namni dhiiraa kun yeroo hunda maallaqa baasuun yeroo tokko yoo maallaqa argatte waan akkanaa jettee si affeeruufaa jiraachuu danda'uu qaba. Garuu dubartiin sin jaalanne tokko si affeeruu dhiisi waan ati qabduyyuu sirraa fixxii jechuudha. Maaliif inni namoonni tokko dhiira qofatu affeeruu qabaa ka jedhu ni jira. Sirriidhaa kun walii galla. Garuu yeroo jalqabaatiif ta'uu danda'a. Haga jaalala eegaltan dhiirri si affeeruu danda'a. Garuu atis kennaa kennuufii qabda. Waan tokko waan agartee sirraa eeggamu warri dubartootas waan sirraa eeggamu gama keetiin kennuufii qabda. Garuu dubartiin tokko sin jaalanne waan tokkollee siin gootu jechuudha. Fakkeenyaaf qunnamtii saalaa irratti osoo qunnamtii saalaa dhuga gootan taate fedhii ofii qofa eegii jechuudha. Waa'ee fedhii isii jiddu galeessa godhatti malee waa'ee si jaalachuu waa'ee kan kee mirga kan kee eeguu fedhii kee eeguu hin gootu jechuudha. Dubartiin sin jaalanne tokko. Dubartiin sin jaalanne tokko mallattoon isiin mul'iftu inni afraffaan siin hin mari'attu. Dhimma maatii isii irratti ta'ee dalagaa eegaluuf ta'ee bizinesii jijjiiruuf ta'ee tokko siin hin mari'attu. Isumaa waan agartee waan wayii goote qofa agarta malee an bara waan akkanaa godhuu barbaada. Ati yaadni kan kee maali? Yaada akkamii qabda jettee siin
hin mari'attu sin mari'achiiftu jechuudha. Amaloota gurguddoo dubartiin jaalala siif hin qabne mul'iftu keessa amala akkanaati. Fakkeenyaaf isii duraan waajjira wayii keessa dalagaa nama dalagoo yoo ta'u taate waajjira wayii keessa dalagaa waan akkasii keessa dalagaa siin jetti yeroo jalqaba wal barattan jechuudha. Osuma hin beekin barsuuqii banadhee siin jetti waan tokkollee keessa siin galchitu jechuudha. Ati isii biratti hin jirtu jechuudha. Maaliif akkas gooti? Waan sin jaalanneef akkas gooti. Osoo sila si jaalatte yaadni kan kee maaltu sitti dhagahame waan akkana eegaluu fi waan akkana jalqabuu fi jette siin mari'atti ture. Garuu yoo sin jaalanne marii dhiisii waan tokko sitti nimtu akkuma onnee ofiiti yaade gootii jechuudha. Inni shanaffaan nuuf jechuu irraa naaf jetti. Nuuf waan kana walii waan kana goonaa ani waan akkana ta'ee fi jettee sitti nimtu jechuudha. Waa duratti illee kaasee jira wanni kun hedduu wali kalaa waan ofii barbaadde sun ufumaa godhatti jechuudha. Ana jetti yeroo hunda waa'ee kiyya jetti malee waa'ee keen akkamitti jette yaadan si walitti hin mari'attu jechuudha. Dubartii sin jaalanne biratti ati hin jirtu. Waa'ee sagantaa isii keessa ati hin jirtu. Hin jirtu waa'ee isii keessa hin jirtu jechuudha. Yeroo hunda si'umattu osoo akkan ta'e osoo akkas taane jettee jetta malee isii keessa isii biratti ati bakka hin qabdu jechuudha. Inni jahaffaan dubartiin sin jaalanne tokko yeroo hunda sirraa eegti. Affeeraa sirraa eegti. Text message sirraa eegti. Bilbila sirraa eegti. Kan dubbisu si kan hunda suma godhaa jechuudha. Waan tokko siin ofii kaatee siin gootu. Fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo jalqabaa boonuufillee akkas godhuu dandeetti. Si diiduu dandeetti. Garuu ji'a tokko wajjin dabarsitan, ji'a lama wajjin dabarsitan, ji'a sadii wajjin dabarsitan, waggaa wajjin dabarsitan, waggaa lama wajjin dabarsitan, tekstii si godha, meseejii sitti erga, bilbila sitti affeera. Kan hunda si godha. Waa hunda sirraa eegdi jechuudha. Kan maaliif waan jaalala siin qabneef akkas gooti jechuudha dubartiin tokko. Yoo waa hunda kasirraa eegdu taate waggaa hedduu wajjin turtanii hunda sirraa eegdu taate jaalala siin qabdu jechuudha. Akka ati gaaf tokko dubartii si kunuunsitu argattu yaaduu hin dandeettu. Fakkeenyaaf dubartii si kunuunsitu qaba akkasii qabdu argatte akkasiin sin jaalanne dhibbaaf dhibbatti sii galaa jechuudha. Dubartiin sin jaalanne tokko mallattoon isii mul'iftu inni torbaffaan baay'ee sobduudha. Namni tokko yeroo tokko si argachuuf jedhe waan tokko ka sobu jira. Garuu dubartii sin jaalanne bira wanni isin sittiin hundu sobaa jechuudha. Dhugaa sittiin himtu. Waan agartee si dhoysitu waan barbaaduuf waan si dhoysitu waan qabduuf dhugaa irraa hin dhageettu jechuudha. Inni saddeettaffaan ammoo akkan jarjarte naan hin jenne dhiifama jettee sin gaafattu. Dhiifamni yeroo tokko bakka guddaa qaba. Namni dhiiraa yoo dhiifama jedhaniin baay'ee boona. Dubartiinis dhiifaman jettu jechuun itti ulfaataa jechuudha. Yeroo tokko yeroo jalqabaatiif akkuma dura jedhe garuu kanaa jechuudha. Dubartii sin jaalanne ofii balleessitee sitti quba qabdii jechuudha. Sittu balleessiti jette si aalatti. Sirba wayii jira. Ofii balleessitee nama aalatti ka jedhu wayii. Sirba akkasii suni jechuudha. Dubartoota akkasiitiif ta'a. Waan barbaadde osoo taate dhiifama jechuun isii biratti du'uudha jechuudha. Dhiifama jettee waan tokko sin gaafattu. Balleessitee akka feete goote waan ati akkas taateef jettee gama keetiif fiddi malee anaa jettee dhiifama jettee siin gaafattu. Kana fakkaata kaadhaa. Mallattoowwan kun mallattoo gugurdoo ijaan agarru jechuudha. Mallattoon biras baay'ee jira. Mallattoon kun ammoo mallattoo karaa saayinsaawatiin qoratame. Dhiironni baay'een namoonni baay'een dubartii akkanaa jechuudha. Dubartii waan amaloota akka amma qabdu kana wajjin yeroo keessan hin gubina. Dubartiin sun isin hin jaalattu. Maaliif akkas ta'an waggaa gana hunda siif akkas godhee isii wajjin jiraadhee isii wajjin akkas ta'ee isiin har'ammoo kan na gooti jettee yoo kajettu taate dubartiin sun sin jaalattu. Kanaafuu mallattoowwan gugurdaa kana beekuu qabnaa jechuudha. Namoonni tokko ammoo jaalalli nu addunyaa kanarra hin jiru. Ani erga jaalala dhiisee ture jira ka jettani jira.
sirriidhaan nama tokkoo fi jaalalli ta'uu dhabuu danda'a. Garuu jaalalli ammallee jira, namni wal jaalatee waliin jiraatu hedduu jira jechuudha. Namoonni tokko yoo ofii soban namni hunduu waan sobutti fakkaata. Yoo ofii waan wayii jibban waan namni waan hunda sun jibbutti fakkaata. Garuu jaalalli yeroo ammaa kanas ni jira jechuudha. Namoonni wal jaalatan ka jaalalaan wajjin jiraatan baay'ee jiru. Namoonni jaalala amma hin jiru jettan sun dhugaa miti jechuudha. Fixeen jira hordoftoota koo. Yaada yoo qabaattan bakka komentii sunitti yaada keessan. Viidiyoon kun yoo isinitti tole viidiyoo bira akkan dalaguuf na kakaasuuf jecha laayikii. Ammoo chaanalii kanarra yeroo hunda viidiyoon yeroo nu gadhiifnu akka isin bira gahuu fi subscribe gochuun dagatinaa. Isin jaaladhaa, sheeris godhaa. Hanga viidiyoo biraatii wal agarrutti nagaan.